Waajjirri fayyaa magaalaa Adaamaa duula qindaa'aa talaallii ittisa dhibee gifiraa guyyoota 10 turu buufata fayyaa bokkuu 5tti galchiise. Kaayyoon talaallii kanaas dhibee gifiraa dursanii ittisuuf yaadamee akka guutuu biyyaatti caamsaa 6-16 bara 2017tti kan kennamu ta'uun himameera. Akka magaalaa Adaamaattis ittisni dhibee gifiraa kun daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gad ta'anii fi dhaabbilee fayyaa fi buufataalee talaallii yeroof qindaa'anitti kan kennamu ta'uu itti gaafatamtuun waajjira fayyaa magaalaa Adaamaa Sister Samiraa Mohammed imaniiru. Talaallii dhibee gifiraa kanaan cinattis daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi talaallii idilee addaan kutanii fi daa'imman waggaa 1 gadi idileedhaan talaallii fudhachaa jiraniif talaallii COVID-19, vaayitaaminii A fi talaalliin biroos akka kennamaa jiru dubbataniiru. Kaayyoon duula talaallii kana akkuma beekamu daa'imman talaallii idileedhaan dhaabbilee fayyaa keessatti hin kennama. Saniin alatti immoo talaallii duula kennamu kanatti daa'imman yeroo talaallii idileen arganne mana keessatti hafan kan talaalamanis kan talaalaminis talaallii kana keessatti hammatamu. Kana jechuun ammarratti akka biyyattis akka naannoottis darbee weerarri dhukkuba gifiraa yookaan shiftoo kan jedhamu sun daa'imman irratti mallattoon jira waan ta'eef kana to'achuu fi talaalliin kun kan kennamu. Daa'imman talaallii argachuun mirga isaaniiti, maatiin immoo talaalchisuun dirqama isaa baachuu akka qabus dhaamaniiru. Talaalliin dhukkuboota hedduu daa'imman irraa ittisa. Kanaaf talaallii kana ka gifiraa qofa osoo hin taane talaallii qindaa'aadha hadda kan kenninu. Vaayitaamin A kan jedhamu afaan keessatti kan cobsamuun jira daa'immaniidhaaf. Daa'imman garaa keessa raammoo garaagaraa guddina isaanii irratti dhiibbaa kan fidu isas to'achuudhaaf qorichi kennamuun jira. Kana qofa osoo hin taane daa'imman hanqina nyaataa qabanis duula kanatti adda bayuu jedhamee yaadama. Isaan qofa daa'imman qofa osoo hin taane haadholee hoosisanis dubartoota ulfaas hanqina nyaataa qabu yoo ta'e dhiibbaan isaa isaan qofa irratti hin dhaabatu jechuudha. Kanaaf isinis guyyaa 10 talaalliin kun kennamu kana keessatti daa'imman keessan talaalchisuu to'achuu qofa osoo hin taane daa'imman talaallii argachuun mirga isaaniiti. Maatiin immoo talaalchisuun dirqamaa jechuudha. Dirqama maatiiti. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa kutaa magaalaa bokkuu 5 obbo Damee Raggaasaa daa'imman talaalchisuun dhaloota fayya qabeessa ta'e horachuuf kan gargaaru waan ta'eef hawaasni daa'imman isaa talaalchisuun gahee isaarraa eegamu baachuu akka qabu dhaamaniiru. Guyyaa har'aa kana baay'ee waan nama gammachiisu namni gaafa jiraatu dhala hambifataa jechuudha. Dhala hambifatu keessaa immoo daa'ima isaa kunuunfachuun nyaataan talaallii akka kanaatiin waan isaanii barbaachisu hunda argatanii guddachuun dhaloota boruu hambifachuu jechuudha. Namni gaafa jiraatu dhala isaa hambifata waan ta'eef. Namoota odeeffannoo kana qabaatiin namoota talaalliin kun akka jalan dabarre qirqirsuu nu gaafata jechuudha. Qirqirsinee giddugala talaalliin kun itti kennamutti dhuftanii ijoolleen keenya dhalattuuwwan keenya kunniin waan isaanii barbaachisu qorichi kun biyya adda addaatitti karaa adda ta'eetiin biyya keessa galee waan ta'eef dhalattootaaf dhufe waan ta'eef dhalattoota bira gahuu qabaa kan jedhu san kaasuu barbaanna. Gama keenyan bakka itti tajaajilli kun kennamu hundatti namni qirqirfamee dhufee akka tajaajila kana argachuu danda'u ni goonaa jechuudha.